muumichi ministeeraa kana roorroon itti heddummaatti dabala taanu qooyi tanani ubobsanna ni bulchanna jenneeti callisaa turre. Qiyaasa dabartee jechuun tun qaanyiidha jechuun. Heeraa cabe, seeraa cabe, amanamummaa cabe, hoggansummaa cabe, adeemsaa cabe, hattummaa dagaage, aantummaa tubbate, ummata akka diinaan laaltanii saamicha hongan qabne kaayattanii saamtanii saamsisaa hogguu yaatan garaa ittiin callifnee usnee ittiin isin laalluun qabnu jechuudha. Hajimaa cabsu faantaan deemaa hajimaa fuudhee biyya ollaa geessu wanni fooqii ijaarratuuf hin jirtu jechuudha. Malaammaltummaa keessa jira. Nama if dura buuftanii keessa naqattanii maatii keessa neexanii ummata afaan fajjeessitanii waldee garagaraa naggadaafillee waldee jaaramee naggaduufillee carraa harkate kaachittillee nama wajji naggadatu harkate karaarraa baastanii kiiloo inni harkate harkaa saamtanii fuutanii taaddasa kannitanii taaddasa haazeen masfiin kalee wajji naggadu jirtu kasilaa heeraa fi seeraan amma gaafatamuu qabu ka qabeenya ummata saamee saamicha isaanii ummata wayyaanee juuntaa bakka bu'ee ammallee doolaara alabbaasu jiru baqachiisu jiru maallaqa heeraan qabdanii heeraa fi seeraan gaafattanii qabeenya saamame ka ummataa ka godhuu osoo isinirra jiru isa bakka buufattanii isa keessaan ummata gidiraa agarsiisaa jirtanii jechuudha. Akkamiin callifna? Daangaa dabartee jechuudha. Kana ummanni ifiif booyee nutti himachuu jira. Nu dubbadhaa jee nu himachaa jira jechuudha. Qorannee ragaalee barbaachisaa ta'e hunda harkaa qabna. Kanarratti wanni if dhaamoon nu takka hin jirtu jechuudha. Ihee chaanaalli tuubboon jimaadhaa chaanaalli tuubboon simintoodhaa kan gidiraa ummata keenya garsiisaa saamisaa jiru. Oromoon naggadachaa hin jirtu. Oromoon kuulii taatee jirti ooruusii irratti. Abbaan jimaadhaa kuulii ta'ee jimaa dalagee namaa dhiyeessu jira. Ifii magaala dhiyeeffachuutti hin jiru. Ifii ala dhiyeeffachuutti hin jiru. Akka inni san hin dhiyeeffanne hagodhe isin maaliif doolaaraaf namicha bakka buufattanii jechuudha. Tana osoo garuu akkamittiin ummata keenya callisne. Jiruu qananii dhiisnee wanni dhufneef bar qishnaafi miti. Jiruu qananii dhiisnee wanni dhufneef bar taphaafi miti. Jiruu qananii dhiisnee wanni dhufneef ummata keenya waan dhabe tabiyya ambaabbarre tarkachuun isaan maltu ta isaaf haqataate ta isaaf malte ta qoodasaa taate heeraa fi seeraan guuttatee ittiin badhaadhina dhugaasan dhandhamee mootummaa isaatii fi jireenya isaa cinaa mootummaa isaa cinaa dhaabbachaa jiruu isaa rakkarraa jijjiiramtu malee hoggansa jijjiiruufi miti. Jiruu hoggansaa jijjiiruufi miti. Ta'uu jechuun kun. Ta'u. Inuman ta'uu jechuudha. Chaanaalli jaarame kun faca'ee diigamuu danda'uu qabaa jechuudha. Faca'ee diigamuu danda'uu qaba. Gara biraatiin lamaan himee beeka. Wanti dheertuudha. Konistiraakshina fudha. Konistiraakshini mana barnootaa ijaaru. Kan dildila ijaaru. Kan waajjiraalee ijaaru. Kan irrigeeshinaaf ijaaramu. Bakka bishaan keessa ba'u kan maagada keessa ba'u ijaaramu. Kan hospitaalli itti ijaaramu. Kan manni barnootaatti ijaaramu. Konistiraakshini wanni kun hundi itti hojjetamu
garee hooggansaa ta garagaraatiin jaaramtee abbootii qabeenyaa if dura buustee ifi duuba abbaatti godhattee kan jaaramaa jiru. Ijoolleen injiinarii dinqiidhaan eebbifamte yoo hayyama baafatte yoo waldaan jaaramte irrigeeshinii argachuu hin dandeessu. Yookiin maallaqan qabdu jaanii taphaa ala baasan. Yookiin ati ganaa fireeshiidha jaanii taphaa ala baasan. Ijoolleen tun wanni qabsooftee bar jiruu fi jireenyi irraa jijjiiramuu fi ilmaan Oromoo ka injiinarummaan qaree barate waldaa wal ijaartanii hoggansa jechuun nama Oromoodhaa ka injiinaringiin barate ka beekumsa mana barnootaa ijaaruu qabu. Mana hakimaa ijaaruu qabu. Dildila ijaaruu qabu. Garee wal ijaartanii baankii misoomarraa liqii karaatti harkatu mijjeessitanii fi aanumaa fi godinaa fi naannoo isaan jiraatanitti akka dorgomanii isaan harkatan yoo taasiftan hojii dhabee meeqarraa meeqa irristan hojii dhablummaa meeqarraa meeqa irristan hoggansa jechuun kanaami hogganuudhaami ifi immoo abbaa qabeenyaa ka konistirakshinaa tolfattanii duubatti fi seentanii maatii keessa naqattanii araddaas aanaas godinaas naannoo irrattis wahuma carataadhaan calbaasiin bahu hunda uxuggootanii fuutanii maalinaa jiraatu ummanni hattummaan konistiraakshina maaliif konistiraakshini dhimma simintootiin wal qabata. Konistiraakshinoota mana barnoota ifa boruu ijaarame kun hundinuu raabsaan sibiila raabsaan simintoo raabsaan waa hunda eessa akka ta'e eenyu akka ta'e hin beeknu nuti. Hin beeknu jireenya Oromoodhaa hammeessu irratti malaamaltummaadhaan if duroomsu irratti hojii dhablummaa babal'isu irratti ummataaf naasuu dhabuudhaan saamicha honga hin qabne ummata irra gaggeessaa jirtanii jechuudha. Kan konistiraakshinaatiis kanumaa jechuudha. Maallaqni amma deemee inumaa biliyeena meeqa ga'ee jira jechuudha. Kaampaanii biliyeena 5 bitamtanii beeynaa jechuudha. Biliyeena 5. Warshaalee adda addaa ka bitame ni beeynaa jechuudha. Eenyuuf akka bitame? Eenyu akka bite? Kanaafi mi ka qabsoom. Tanaaf ummata keenyaaf anaannannee dhaabaa waan kana. Abbaa waan kana godhuu qabu gahee itti gaafatamummaa argachuu qabaa. Malaamaltummaan shirtummaan warra aantummaa sabaa qaban xulug godhanii dhiibanii warra dubbanne ka waa takka keessan seenne jaarratanii caasaa hattummaa akkaataa itti ammallee ummata keenya gidiraadhaan if dura saamuudhaaf itti qophooftan hunda takka takkaan beeynaa jechuudha. Tasuma tana walitti hin dhiisnu ittis wareegama barbaachisu kafallaa jechuudha. Ha qabsooyneefitu haqa kana. Ha aarsaa kafalleetiifu haqa kana. Arra soogidda naggaadeen naggadachuu dadhabde isinii fuudhe. Arra sibiila naqachuu dadhabde naggaadeen isinii fuudhe. Arra zeetaa sukkara naggadachuu dadhabde naggaadeen isinii fuudhe. Wahuma naggaadeen naggatu khasaaraa meeqarra ga'u jira naggaadota. Namni nu gizee nu arke bar dingata nutti booya. Aboo rabbuma sodaadhaati nyaadhamne. Eenyu isin nyaata? Aboo achuma keessa ni beekamaa jechuudha. Haqa ummataa ija qabdanii dhugaa ummataa dho'isitanii ummataaf qabsoofne jecha ummata hogganne jecha kana ummata irra gizee raawwatan qaanyiidha jechuudha.
an du'aan irra filadha malee abadan callisee taa'ee ilaaluu hin danda'u jechuudha. Abadan na laaleessa. Kaniin qabsaa'ee fi dhugaa kana. Kaniin ejjennootiyyaa murannootiyaa si kutannootiyyaatuun. Tanaaf paarlaamaas gisee seenne sholkoo eegabbu leebocha alluu kajanneefis. Maan kamaan gaata masaaxiroo yesarraa እንደሆነ ስለምናቅ jechuudha. Eenyutu eenyu wajjin maallaqni neetworkiin akkamitti deemaa maqaa beeynuuf sodaa malee muumicha ministeeraa dura teenyee sholkoo eegabbu leebocha alluu jennee wanni dubbanneefis tanaaf jechuudha. Sodaan qabnu jechuudha tanarratti.